السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتن كبجمتوتا جالتمتوني هردفتوني أورمو تاج توتوريال. الحمد لله هني نجاكوت نجاني كي هنجار الله هنك بجارا بك جرتن مرة سنجاو. دعوتنا كي فيديو और रखना कैसा ती एप्लीकेशन ही अजाइबा एप्लीकेशन ही हेतु तक सिंफाया दोने सिनिफ का वर्डेड एगा दावतन की या फायदा ना आपकी कनाते स्माल यतनी और नगा फतन सूराले गरगराडा वीडियोले गरगराडा कंप्लीट केसने ट्राई संदूर अबदन सल्पमती आपकी कनान दीप फचू दंदे से चुरा सूरा साता वो वीडियो साता वो आइडियो साता वो डॉक्यूमेंटरीले गरगराट साता वो चुरा wantoota sindura hamdura badan jechuudha salphumatti aappii kanaan deebistanii argachuu dandeessan jechuudha aappiin kun aappii ajaa'ibaati viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqabaadha laayik gochuudhaan sheer gochuudhaan walaa jabeessinu walaa guddifnu sin jaa egaa amma gabanumaan haala itti fayyadama aappii kanatti sin dabarra gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni yuutuub chaanaala keenya faarootaatan baga nagaa nuuf ta'echaa chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatanaadha yeroo sabskiraabii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilik itti godhaadha achi booda all kajettoon rakkaa yaddaadha barumsa keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik gootanii nu jajjabeessuun dagatinaadha barumsaan garaadhaa isin darbee yuutuub chaanaala keenya jala seenaadha viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha waan isin dhibee gaafii isinitti ta'ee komentii jalatti nu barreessaadha egaa gamanumaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jaa hayyee daawwattoota kiyya aappii wantoota isin dura abadan suuraalee gargaraadhaa viidiyoolee gargaraadhaa dookumentoolee gargaraadhaa hunda isin dura abadan isiniif deebis kun argachuudhaaf jechuudha biroozarii keessa yookiin googil kiroomii keessa ni galtan jechuudha yookiin biroozarii intarneetii keessa ni galtan jechuudha kan barbaadan ni galtanii achi booda bakka sarchii kanarra ni dhuftanii bakka sarchii kanarra jechuudha big tech oro.com jettanii barreessan haala kanaa sarchii gootan achi booda kana awwalaa kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootan achi booda asolitti jechuudha ayikooniin sarchiidhaan jirte jechuudha ayikoonii sarchii kanarratti yeroo tokkoof kilik gootan achi booda bakka sarchii kana keessatti jechuudha daataa jettanii barreessan haala kanaan daataa jettanii barreessanii achi booda sarchii goosiftan achi booda haala kanatti isin fida suuraan jalatti argitan kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootan achi booda suuraa kanarra gad deemtan jechuudha barreeffama xiqqoo gaduma deemtu jechuudha as jalatti kan qalama diimaadhaan kan barraa'e aappii daataa badanuuf deebisu kaja fuulduratti daawulood fayyadamu yeroo daawulood kanarratti yeroo tokkoof kilik gootaniiti aappii buufattan hayyee daawwattoon kiyya aappiin yeroo isiniif bu'e jechuudha yeroo irra galtan haala kanaan isinifidha agiree kilikni gootu achi booda obsaan eeggattu jechuudha hanga isiniif banu achi booda haala kanaan isiniif bana jechuudha akkuma asirratti argaartan jechuudha viidiyoo isin duraa badee suuraa isin duraa badee aayidiyoo isin duraa badee dookumentii gargaraadhaa kan isin duraa badee akkasuma wantoota gargaraadhaa kan waatsaappiidhaan namni isiniif ergee isin duraa badee hunda deeffachuu dandeessan jechuudha hayyee daawwattoota kiyyaa achi booda jechuudha isin yoo suuraa isin duraa badee deeffachuu barbaadan footoo kan irratti yeroo tokkoof kilik gootanii achi booda kun akkuma jalatti argaartan kun deebisaadha jechuudha sarchii iskaan godhaa jira hundumaa iskaan godhee isiniif deebisa jechuudha akkuma asirratti argaartan akkuma asirratti argaartan hunda isiniif deebisa hanga inni isiniif deebisu obsaan eeggattu hayyee daawwattoon kiyyaa yeroo haala kanaan suurota isin dura abadan hunda walitti qabee isiniif deebisa jechuudha isin amma kee deemtanii jechuudha waan suuraa kana keessaa suuraa isin barbaachisu suuraa deeffachuu barbaadan hunda filatanii jechuudha fakkeenyaaf kan suuraa kana deeffachuu barbaade fakkeenyaaf suuraa tokko kana keessaa suuraa lama sadii suuraa shan jaha suuraa kana keessaa suuraan yoo isin barbaachisa jechuudha raayitii ni gootu jechuudha asirratti fakkii raayitii ni jirti yeroo haala kanaan suuraa barbaadan hunda raayitiitti godhatan jechuudha asirratti fakkiin zaakiraa yookiin fakkii seefii jirti irratti kilik gootanii seefii godhachuu dandeessan jechuudha akkasuma warri viidiyoo isin duraa bade deeffachuu barbaadan illee jechuudha viidiyoon filattanii warri aayidiyoo isin duraa bade deeffachuu barbaadan aayidiyoo maratti dhootaniituma hanga inni iskaas ni godhu bifuma wal fakkaataa ta'an jechuudha akkuma silatti isinitti agarsiisaa turtaniitti jechuudha deeffachuu dandeessanii isin jaha egaa daawwattoon kiyyaa isin galayyatan abdii qaba barnoonni keenya haraadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa karaadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uun dagatinaadha akkasumas viidiyoo keenya kan namni baay'een argee kan raafaa deemu laayik sheer waliif godhaadhaa barumsa birootti nagoolti deebinutti waan hordoftaniif galatamu